I show speedin agartanitti yoo ta'e Beninitti wanti kun isa mudate. Video kana irratti kan mul'atu agarsiisa aadaa fi sirna amantii dhaloota Afrikaa dhiyaa keessatti beekamaa ta'edha. Inni kun keessattuu biyyoota Benin, Togo fi Nigeria keessatti maqaa guddaa qaba. Wantichi raafamaa jiru Zangibeeto jedhama. Jechi Zangibeeto afaan kun irraa kan dhufe yoo ta'u, hiikni isaa tiksoota halkanii yookaan night watchmen jechuudha. Akka aadaa uummata naannoo sanaatti Zangibeetoon humna hafuuraa fi seera aadaa walitti makuun hawaasa tiksu akka ta'etti amanama. Seenaa fi ka'umsa Zangibeetoo. Zangibeetoon akka seenaa aadaatti jaarraa 17ffaa keessa kan jalqabamedha. Keessattuu uummata Ogu yookiin Gun naannoo Beninii fi Nigeria jiraatan irraa madde. Jalqaba irratti eegdota halkanii fi garee odeeffannoo ta'ee tajaajilaa ture. Diina, hattuu fi hammeenya hawaasa irratti raawwatamu ittisuuf halkan uffata citaa uffatanii naannoo eegu turan. Uffanni isaanii akka namoota sodaachisuuf jecha akka nama hin fakkaannetti hojjetame. Yeroo baay'ee sirbaa, dhiichisaa fi sagalee dibbee wajjin agarsiifama. Sagaleen dibbee fi sochiin isaa wal simuun immoo nama dinqisiisa. Agarsiisa Zangibeetoo keessatti wantoonni nama ajaa'ibsiisan hedduutu jiru. Tokkoffaan sochii geengoo. Zangibeetoon ariitii guddaan ofirra naanna'a. Sochiin kun hojii namaa hin fakkaatu. Ariitiin isaa fi akkaataa inni itti socho'u namatti humna hin mul'anne fakkeessa. Lammaffaan uffata duwwaa. Kun isa guddaa ajaa'ibsiisaadha. Yeroo tokko hoogganaan sirnichaa uffata citaa sana ol kaasa. Namoonni yeroo ilaalan keessa isaa namni tokko yookiis wanti tokko hin jiru. Garuu yeroo gabaabaa booda uffaticha deebisanii gadi ka'anii yommuu ol kaasan wantoota akka fakkii bineensotaa, adurree, hantuutaa yookiin meeshaalee biraan keessaa ba'u. Kanaaf akka amantii isaaniitti kun hafuura malee nama miti jedhama. Faayidaa Zangibeetoo hawaasaaf qabu. Zangibeetoon har'as seera aadaa isaanii keessatti iddoo guddaa qaba. Tokkoffaa nagaa eeguu, walitti bu'insaa fi rakkoo hawaasaa hiika. Lammaffaa yakki akka hin raawwatamne ni ittisa. Namoonni Zangibeetoon nu arga jedhanii waan sodaatanii fi hannaa fi hammeenya irraa of qusatu. Inni sadaffaan ammoo seeraa fi firdii ni kenna. Murtiin Zangibeetoon kennu hawaasa keessatti ni kabajama. Afuraffaan ammoo adabbii fi dhiifamas ni kenna. Namni seera cabsee Zangibeetoo duratti dhiyaatee araara gaafatu yookiin ni adabama. Sirni kun amantii Voodoo wajjin kan wal qabate yoo ta'es tajaajila hawwataa aadaa fi turistootaa ta'ee tajaajila. Ilaalcha saayinsii fi aadaa. Namoonni saayinsii irratti hundaa'anii Zangibeetoon mala ogummaa yookiin illuuzinii tooftaa uffataa fi dandeettii namaatiin raawwatamudha jedhanii ibsu. Garuu miseensonni amantii Voodoo sirni kun humna hafuuraa dhugaa qabaa jedhu. Mee isin maal jettu? Komentii irratti yaada keessan barreessaa. Akkasumas sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa.